Kabajamtoota daawwattoota keenya ispoonsara keenya baankii Awaash galateeffachuun oduu biizinasii sa'a kanaa isinitti himna. Oduu biizinasii waliin guddataa jamaati. Godina Jimmaatti dargaggoonni aanaa Saqaa Coqorsaa fi aanaa Geeraa carraa hojii isaaniif uumameen hojjetanii fayyadamaa ta'aa jiraachuu ibsan. Godinichatti ji'oottan ja'an darban keessa dargaggoota 55,000 oliif carraan hojii uumamu waajjirri misooma industirii fi intarpiraayizii godinicha beeksisee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota komunikeeshinii godina Jimmaa Hawwii Taaffasaa qindeessiteerti. Godina Jimmaatti fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuuf carraawwan hojii godinicha keessa jiran adda baasuun dargaggoonni gurmaa'anii akka hojjetan taasifamaa jiraachuun isaa himame. Carraawwan hojii garaagaraas dargaggootaaf uumamaa jiruuf jedhameera. Godinichatti dargaggoonni aanaa Geeraa fi aanaa Saqaa Coqorsaa carraa hojii isaaniif uumametti fayyadamuun bu'a qabeessa ta'aa jiraachuu himaniiru. Hojii sibiilaa irratti gurmoofnee hojjetaa jirra. Bara 2007 akkuma kana carraan baazaariin iddoo kanatti qophaa'ee reef hojii jalqabaa turre yeroo sana achirratti beekamtii arganne erga yeroo sanaatiif namni gaafa sana achirratti nu baree hojii keenya qulqullina hojii keenyattis achirratti baree nutis immoo hojii keenya achirratti argisiifannee ergasiis dambanyaa soorannee haga ammaatitti hojjetaa jirra. Waldaan keenya waldaa hojii mukaaf sibiilaa jedhama. Kan nu gurmoofne shamarran 3 fi dhiira nama 7 kan nu gurmoofne jenne. Sheedii keessa turre duraanis. Kanaafuu fooyyee irraan kan ka'e jiru bara 2010 irraa sheedii mootummaa gadhiifnee kan ofii keenya dhuunfaadhaan mana ofii keenya binnee ijaarretti dhuunfaa keenya kan hojjetaa jirru jechuudha. Duraan kan harkaanis hojjetaa turre, maashinii xiqqoodhaanis hojjetaa turre, har'a maashinii guddaadhaan kan hojii hojjetaa jirru jechuudha. Kanaaf sadarkaan nu irra jirru amma baroodhaa carraa hojiis immoo nama 5 uumneeti kan nu jirru jechuudha. Jarri maaxaa uffatanii walitti nu qabuudhaan haala jiru nu mijeessanii hojii jalqabnee jirra. Haalli jiru ammaaf bareedaadha. Yaa rakkinni tokko ni jira. Isa furaa deemaarra waliin. Innaa qodaa tokko hojjeta jarumatti agarsiisa. Waan jiru Finfinneetti nu ergaa waan gabaa keessa jiru ilaalchisaa nu fidaa jiranii. Haalli jiru bareedaadha. Bulchaan aanaa Saqaa Coqorsaa obbo Xaahaa Qamar aanichatti fayyadamummaa dargaggootaa dhugoomsuuf hojii hojjetameen ji'oota 6 darban keessatti dargaggoonni 2,800 ol hojiitti galuu himuun rakkoo iddoo hojii mul'atu furuudhaafis sheedii birrii miliyoona 1.8 oliin ijaarsisuun dargaggootaaf dabarsuu himan. Bara kana xiyyeeffannaa addaatti kenninee kenna liqiitiinis potenshaala jiru adda baasuudhaan baadiyyaattis lafa jiru adda baasuudhaan dargaggoo 2,800 ol hanga ammaatitti bara kana hojii uumuudhaaf yaalii goonee jirra. Akkuma argitan kana giddugala sheedii amma dabarsinee guyyaa irraa laachaa jiru kana qarshii miliyoona 1.8 maallaqa kun ramadamee piroojeektiin kun piroojeektii waggaa tokko tonga'iin xumurre yeroo ta'u sheedii guyyaa irraa kana sheedii kutaa 12 qabu dargaggoo dhiira 28 fi dubara 30 dargaggoo namoota 58 baratanii fixanii taa'aa jiran kan carraa hojii uumuu irratti kan argamnudha. Itti gaafatamaan waajjira misooma intarpiraayizii godina Jimmaa obbo Eeliyaas Mohammad carraawwan hojii godinicha keessa jiran kanneen akka hojii qonnaa, tajaajila ijaarsaa fi kanneen kana fakkaatan ji'oottan 6 darban keessa dargaggoota 55,000 oliif carraan hojii uumamuu beeksisaniiru. Bara 2013 kanatti qarshii miliyoona 500 kan ta'u walitti hidhamiinsi gabaa akka raawwatu kan hojjechaa jirru ta'ee hanga ammaatti qarshii miliyoona 300 karoora keenya keessaa raawwachuudhaan walitti hidhamiinsi gabaa dargaggoota waldaadhaan gurmaa'anii oomishanii gabaadhaaf dhiyeessanuuf akka uumamu ta'eeti kan jiru. Inni kun aanaalee hunda keessatti akkaataa karoorfameen deema. Hundaa ol dargaggeessi waan hojjete bu'aa irraa safaraa akka deemuu fi caalaatti dargaggeessa egeree boriitiifis waan fakkeenya ta'u hojjetaa akka deemu akka waajjira misooma intarpiraayizii godina Jimmaatti qindoomina mana maree misooma intarpiraayiziitiin hojjechaa jira jechaadha. Odeeffannoo biizinasii maddeen alaatii argannetti wayita dabarru ammoo lammiin Naayijeeriyaa Ngozi